Kasih. Argartani jechuudha ilma namaatiif hundi isaa. Akkana kun ammoo amataa fi baatii jaas keessa jira. Koodiin isaa 79. Kanaaf waan akkanaatii nafinaa dhaabadha. Wata kunyatu wata kodogu digo deema diga bala kama chura mina ma kete baye godda amana rabbu ma jiran bu da bada sagale kenya nu fajata chu nama gara kudani oli tuji nu ke sa baye due amanu su du da dem na chu wodi nu amma sagale kenya daga jintan ko gafa to du da de nya chu tini nu pidanu nu basa nu nyata nu kenanu samuna kamnu bakka shawri tikan nu le kamnu garu jidda ke sa bota bare da nu jina mane mane nu da ke jidu akasare nu lalu chu tv kam yu nanu tolin senanu rabbu ma to dada rabbin to dada nu bi da bada wodi muslima ta ni wodi kristana ta ni duai da nu gargaran ni jada galatoma Kanaaf waan akkasiiti manadhaa kana keessatti yaala hin qabnu viidiyoo immoo dhosine isin waraabaa jirra garuu fi dhukkuba qabna mootummaan Itoophiyaadhaa ka jedha dhukkubsattoonni carraa jalqabaa qabanii jalqaba irratti gara biyyaatti deebifamanii jedhee ture carraa dhukkubsattoota dhuuntaani warra fayyaa qabu galaa jira nuti dhukkubsannee asii hafne warra fayyaa qabu guututu galaa jira kanaaf hadaraa sagalee keenya kana sheer godha nu cinaa dhaabadhaa sagalee nuu ta'a isiniin jenna